Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa ganda uumama tokkummaa isin daawwachiifnaati. Bulchiinsi ganda uumama tokkummaa dargaggoota keenya ofitti hammatee hojii uumuu fi irratti adda durummaadhaan hojjechaa waan jiruuf jecha nutis gaa bulchiinsa ganda uumama tokkummaa kabajamoo obbo Jamaal Amiin wajjiniin gaafii deebii taasifnee jirraati. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerra. Ayyatore maqaan koo Jamaal Amiin Assaniin jedhama. Bulchaa gandaa eekaa uumama tokkummaati. As wanni irratti hojjechuudhaaf amma iddoo kana dhufne ijoollonni dargaggeeyyii hojii hin qabne kun hojii dhabaadha. Isaan kun walitti gurmaa'aniiti kanniisa irratti gurmeessinee kanniisa horsiisaa jiranii nama 20 dheeraa 14 fi dubara 6 saniif isaan kun kanniisa irratti waldaa madda dammaa yennaa gurmeessine amma san dabalatatti hojii dabalataaf jechuudha. Iddoo kana ammas horsiisa lukkuutiif inisheetiivii mootummaan gabbuuf lukkuu irratti dabalata akka isaan eegalan jennee iddoo kana isaan qeebalchisuudhaaf as jirra jechuudha. Amma lafa kana keessa duudhaaf ijoolleen tun humna nama 20tiin iddoo takka yeroo teessu humni isaanis qisaas akka hin taane madda galii lammataa harkachuu isaaniitiif walitti qabnee iddoo kanarratti bakka lamatti qicamanii kaanis horsiisa lukkuu irratti hirmaatanii kaanis kanniisimma gad buunee laalla iddoo san si argisiisa. Nuti iddoo sanatti ijoollee dargaggeessa hojii hin qabne asirratti gurmeessine akkaaniif isaan kanniisa kana asitti horsiisanii jiruuf jireenya isaanii ittiin fooyyeffatan godhaa jirra. Kunoo kanniisinis haaluma gartuu kanaan. Dargaggeessi keenya kun ijoollee barnoota barattee barnoota isaanii xumurtee carraa hojii osoo hin argatin as jirtu isaan kana walitti yaamne mari'achiifne fandiillee ittiin akka itti deeggarsa argatan maatii isaaniitiif isaanis waliin taasisne. Ergaan amma asirratti isinii dhaamnu dargaggeessi barate ganda keessa taa'ee hojii dhabdummaadhaan taa'ee akkaaniif hin rakkanne waan qaban qabeenya walitti buufatanii godaansa seera alaatirraa illee akka garaanii fi biyya alaatti hin deemne biyya teenya keessattis hojiin akka jirtu hubatee namni hundinuutu tokkummaadhaan yaada isaanii yoonii fi walii galchee dalaga seene jijjiiramni as keessattu akka dhufu namoota akkasii hubatee akkaanii fi garana deebi'anii fuula biyya alaarraa as deeffatanii biyya keessa dalagaan akka jirtu akka godhuu barbaadanii jedhamaa jiru. Dargaggoonni bulchiinsa ganda uumama tokkummaa keessatti waldaan ijaaramanii hojii irratti argamanis yaada isaanii akkatti aanutti kan nuuf laatanii jiranidha. Maqaan kun Rubin Shaamee Haruun jedhama. Bulchiinsi itti argamu bulchiinsa uumama tokkummaati. Gurmaa'insa kana walumaan taaneeti mari'annee gurmaa'ine horsiisa kanniisaa irratti gurmaa'inee kun akkaataa agartu kana kanniisallee galchinee gara hojii seennee jirra jechuudha. Maqaan waldaa keenya madda dammaati. Madda dammaati asirra geenye jirra kun gargaarsa nu godhee gurmaa'insa keenya kanarratti gaafa isaa nuti gurmaa'inu waliin marannee gargaarsa nu godhani
Akkaataa agartuu kana kanniisa kanallee nu gargaaranii gaaburallee nu gargaaranii waan tokkollee nu gargaaranii gara hojiitti galle jechuudha. Ergaan nuti dargaggootaaf qabnu ta'anii jijjiiramni dhufu hin jiru. Gara biyya hambaa deemanii jijjiiramni dhufu hin jiru. Asittis biyyuma keenya keessatti hojjennee jijjiiramuun akka danda'amu asumaan dhaamsa dabarsuuf hin barbaadu. Maqaan kiyya Birentoo Diyyee Abdullaatiin jedhama. Bulchiinsa gandaa uummata tokkummaatti argamna. Iddoo tana kanniisatti horsiisuu jirra. Kanniisa kun haala kanaan hojjechuu jirra ammaan tana kun. Waldeenni keenya nama 20 qaba. Dhiira 14 fi dubara 6 qaba. Kanaan kana waliin hojjechuu jirra. Ergaa nuti dhaamnuuf namni walitti gurmaa'ee waldiyaan ijaaramee hojjennaan abbaan fedhee jijjiiramee hojjechuu ni danda'a. Waldiyaan ijaaramtee kana keessa hojjettee jijjiiramuu ni dandeessa. Nuti amma isa kana cinatti illee waan biraa dalaguudhaaf qophiirra jirra. Haal duree jiru hunda mijeeffannee kun amma waldiyaa kanniisaatii kabiraatti illee horsiisaa beeyladaa re'eetii fi lukkuutti illee akkana hojjechuu jirra. Amma nuti duraan namoonni nuti amma fakkeenyaaf noongi warroon hundi warra baratee eebbifamee jiru. Gurmaa'insi haareen imma dhufe kun waan nama barateef namni barate kun akkanatti jeeqamurra jaanii nu jaaranii nutis waan jaaramee barbaannu jaaramne isaan kun amma dhufanii nu laalanii rakkoo qabnu sitti mannaa rakkoo teenyaa nu fira haala nagayaatiin karaa fuula duraatti akka guddannutti isaan wajjin hojjechuu jirra amma. Duraan dursee ani talat bulchiinsa gandaa uummata tokkummaati. Misraa Abdallaatiin jedhama. Kanniisatti horsiisuu jirra. Deeggarsa bareedaa nu godhaa jira. Dhufanii nu laalan jaarmeenii keenya akkam facaanee nu godhu jiran. Waa hedduu hojii dabalataatillee akka hojjettan jedhi bulchaan keenya fakkeenyaaf Jamaal Amin dhufee akkasitti karaa nu qabsiisee lafallee lafa tanarratti hojjettan jee waan bal'aa nu deeggaru jira. Obbo Adnaan Muhammad jiraataa bulchiinsa ganda uumama tokkummaa keessaa tokko yommuu ta'u jijjiirama gurmaa'insi haarayni mootummaan amma gara gandaa gadi buuse fide kanarratti yaada isaanii kan nuuf kennanii jiranidha. Amma maqaan kiyyaleen Adnaan Muhammad jedhama. Bohoree Ubaatii duraanillee itti aanaa bulchiinsa gandaa qaama tokkummaatiin ture. Amma eega jijjiiramni kun dhufe booda hawaasni keenya yeruma dursoo gubbuu isaan gad dhufanu inumaa waa tokko walaloota akka itti baasanii akka gaafa tokko jen gaafa biyyooti yaasa yiidii biyyoo jeen dubri harma kiyyaasni jigee warri keenyaas nakan nuun didee haqa kiyyaasi fidee jetti jen dubri asirra dhaabbatee hawaasni keenya ummatuma jijjiiramu kanaa numaacha rabbi buusee jedhanii hangas takkatti itti gammadanii dargaggeessa keenya illee kan duraan yeroo duraatti nuti hedduu nutti dhiyaanne eega jijjiiramni kun gad dhufe dargaggeessi sirriitti jara kana gad dhiyaatee itti maxxananii jara kanaa wajjin oolanii bulan jechuudha. Akka eega gurmaa'insa kun gad dhufe booda torbaan keessaa guyyaa 3 dhimma uummataatiif biiroo banatanii taa'anii abbaan dhimmaa asumatti ol seenee dhimma isaa irraa fuudhanii deebii gahaa kennanii gammachuun gammadee deema jechuudha. Gaafa duraa immoo nama kana bakkumatti himatanuu dhabee namni keenya rooraa ture amma torbaan keessaa guyyaa 3 dhimmi keenya ni hiikama jechuu beekee waan mana murtii aadaa irraa hafe isaan bira dhiyaatanii itti himatanii akkasi furmaata gahee argatanii namni immoo gara misoomaa malee waa takka maa hin qaban jechuudha. Amma dargaggeessi keenya eega guyyaa jedhu jaruma kanaa'u hiikisaan qeebalan. Yeroo duraa ijoolleen kun tokko kan hin dhalataa tokko kan maalan eessuma ta'u kaan addeera ta'u waan ta'uuf nuti hedduu itti dura ijoollee tadheetti maxxansaan jirru amma jirri jijjiiramni kun eegatu dargaggeessiin fedhiin bira dhufee oolee bulee gammadee hiikisaan jira kana qeebalan. Irraa gammadee dargaggeessiin amma isaan waldaan ijaaramuu irratti fedhii addaa guutamee fi dargaggeessi gaa dura ijaarraa hojiirran oolchinu akkanumatti ijaaramee toofaa amma immoo wanti dargaggeessi gaafate deebii dafanii harkatan jechuudha. Amma hawaasa keenyaa wanni hin dhaabu baguma rabbiin jijjiirama kanaan isin eegee uummanni keenya Oromoodhaa gaafa duraa jijjiirama kanaan agarree rakkoo guddaa keessatti yeroo yaadiqiis hidhamuun cancalamuun mirgi isaanii hin jiru. Amma namni keenya mirga isaa eeggatee mirgi isaatti falmatee deebii gahaa waan harkatuu jecha kanaaf gammada baga gammanne har'a kunoo gaafii akkanaatti illee anuunarraa fudhamtee jirti. Gammada baga gammaddan hanga duraanii irra jeetiin dhaama hawaasa keenyaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo
qophiin daawwannaa keenya kan arraa bulchiinsa ganda uumama tokkummaa isin daawwachiifne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi je qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti arraaf gama kiyyaan nagayaatti.